وانا كانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سننجا سينا سننجا درا غايس نرجو بربانة ما للرئيس كريتاني سنندونو نما تكنا كره سينا يادان كبرّي سينا أيوة دفجرة صاحبنا سيني تو كدفجرة إدامة هم نما خملا مغا شفجا نما خملا مغوتا نماس موتو ماس فرائيغا دبچ جراتيغا ركو تينيا سنوبي خالا شفجا سينا نسرينجا شير ولي غدا المان اورومو مليون ميكا جير المان اورومو اما خملا مامتي خمر بلا مام سنتني abdi guddaan sirraa qabaa akka nama kuma dhibba lama seentan galatoomaa isin jecha seenaa sheer mana hidhaa tarii garkarji dirra kuno manni hidhaa tarii garkarji qilintoo irraayi liifii seenna jira wanta namo seenanii seenaa sheer nama shantami olin takabbala malee akka tiraan takabbalu seenaa sheer wali godha angummaa seentan kun sheer godha sheer oromootiya miliyoona meeqa geessanii harka keessaniin gaccuqaasaa gaaf akkasan sodaatina seenaa sheer wali godha mee shabja damsan kaba nama dibbata kallen geenye shabja sheer goda hannaan isin waraab jira liifi tanaawu mootummaan nutti dhiiftu wallahi waan akkanaati isin nima beeytanii jawaadhaati sheer maanama shantamuun geenye bar gaanii hingeenye gaada silaa yaadaniin kaasa eegalure ayyee niin jalqabaa duraan dursee ilmaan oromoo kan addunyaa irratti argamtan warreen sagalee nuu taatan galatoomaa isin jechuu barbaanne itti aansuudhaan teeknishaana keenya obbo Ramadaan waa'ee mana kanaa irratti gartee jawwaala dhooysee nu qindeessee akka isin nu dhageessan nu godhe haa galatoomu akkasumas obboleessa keenya kan jawwaala kana nuu bitee impoonsara godhe nuu kanne wareegama kafale obbo Saalaa inninis galata guddaa irraa eeggannaa isaas dukkana keessaa nu baasee jechuu akkaataa itti suudii wajjin maaligaa shurtaa wajjitti walteen beeyne akkatti jawwaala mana kana keessa ambara 42 keessa yeroo jalqabaatiif mana keenya keessatti waan argameef akkasitti innilleen galata guddaa isaaf galata galchaa obboleessa keenya Muusaa Jiloo kan jaamu waliin ta'uudhaan jarri sadeen kun teeknishaana nu ta'anii rabbi wajjin sagalee keenya akka isin dhageessan nu godhanii jiranii galatoomaa obboleeyyan keenya galanni keessan guddaadha akkasumas obbo Ramadaan teeknishaana waa'ee gartee ummata miidiyaa kanallee deemee lakkoomsa fuudhee akka isin nu dhageessan kan nu godhe innillee guddaa galatoomi isin jenna obboleessa keenya guddaa galatoomi asiifichitti dhagaa sagalee ta'e akkasitti ilmaan oromoo kan warri faajee nu gootanii akka ummanni nu arkan viidiyoo teenya sheer walii gootanii akka addunyaan nu gartu gootan waa xiqqishoo amma qilleensa agarree jirra inshallah guyyaa muraasa booda galuuf deemtanii nuun jaan inshallah du'aan teessan taate dalagaan isin gartee ummata addunyaa nu garsiiftan sun dalaydee jirti jabaadhaadha jiilli tokko dhufee jira jiila san kanuma nu mana hidhaa keessaa galchuu rabbi haa godhu rakkuma teenya kafuruu dhufe rabbi isaa haa godhu jabaadhaa ulamaayin teenya akkuma itti jirtan sanitti itti fufaan isinin jaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obbo Saalaan ittiin fufa jaa nu gurfaa fattasha jiranii dhuftee isinirraa guurti eeggadhaa maashiniidhaan eessa obboleessa kiyya Anwaar King
eessa fattashu jirani mee bakka jirtu nutti himi shumeessi Tariqal Karjii yoo jiraatti akka liivii irraa baanu mee jalatti nu barreessi yoo fattashaan jiraatu saate mee dafii dubbadhu maaliifet yoo fattashaan as taate nullee haasa'uuf nu mijaa'u dhaamsolii dabarsuun gaariidha mee daddafi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya kan addunyaa irratti argamtan ilmaan Oromoodha qaqqaaliiwwan keenya baga nagaa nu dhuftanii baga nagaa nu eegdan hundi keessanuu jechaadha. Share flow godha seenaa wal jalaa seenaa galanni keessan jechaadha guddaadha baay'ee waan kana jenne jechaadha ibsachuu dandeenyu miti. Hangarraa jechaadha bu'aa bayii guddaa nu faana buutanii sagalee keenya jechaadha nu faana buutanii imimmaan keessa jechaadha lafa hin buune alhamdulillahi rabbil aalamiin du'aayin dheengadda ijoollee sanii wallaahi laazim jechaadha qaamni isaanii akka irraa cituu ga'e qaamni saalaa isaanii irraa cituu ga'e kun kan lukatti qomaa ta'e kunniin hundi jechaadha du'aayi teessaniin jechaadha rabbiin irraa fuudhee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin wallaahi mujiizaa wayii natti fakkaata ganamtuma san ammoo jilli jechaadha biyyarraa jechaadha sagalee nuuf ta'uudhaaf dhufan dhageenye du'aayin jechaadha waan hin injifanne hin qabdu du'aayin sun baay'ee nu gammachiifte manni keenya hundi gammachuudha akka nuti gammanne isinillee gammadaa ilmaan Oromoodha kan addunyaa irratti argamtan walumaa galatti ammoo furmaata jiru ammoo guyyaa boruu irraa waan jiru hundaa'u jechaadha kama isin beesuuf nu ta'a hangasiif ammoo kan dhufneetiin jenne nullee waan haarawaa isiniif inni osoo hin ta'ini ifa jechaadha ifa nuura fuula keenyarra jecha maqaa keessaniin maqaa rabbii gaditti maqaa keessaniin ifa nuura keenya fuula keenyarra jiru san isin wajjumaan qoodachuumaaf jechaadha kuno kana dura jechaadha feestaalii jalatti hurruu qabne sa'aatii kana gaddaan qofa dabarsaa turre guyyaa ammaa kana hoo argitaniitiin jettan jechaadha guyyaa boruu maaltu dhufa jenneetiin jechaadha gammachuudha hundi keenya du'aayii godhachuu jirra jechaadha du'aayii ajaa'ibaa tana boonne jechaadha du'aayii ajaa'ibaa tana godhachuu jirra isinillee du'aayii tana akka nu wajjiin qoodamtaniif sheer godha obboleeyyan keessanii sheer godha nama biraan nuuf gaa waliif raabsaa sagalee ammas ganaadha jechaadha hanga biyya teenya Oromiyaa irratti buunutti sagaleen keessan akka nu jalaa hin hafne hamleen nuuf kennitan akka nu jalaa hin hafne ka duraa caala daran akka ta'uun barbaanna nu jajjabeessa ammas nu jajjabeessa jajjabinna keessaniin barbaanna akka nu jajjabeessitaniin barbaanna walumaa galatti jechaadha hamma biyya geenyutti nu jalaa hin hafinaa isin jenna maaliif amma kun ka'umsa akka kanaan dura jechaadha namni hamma muraasa irraa fe'amee namni 40 akkas fe'amee jechaadha namni as keessatti jiru nama 100 walakkaan isaa jechaadha asitti hafe akki wanti akkasii sun hin mudanne ammumarraa jechaadha waan kana irratti namoonni jechaadha beekamtii qabdan walitti dhiheenya jechaadha keessummaa amma dhufte tanaan qabdan informationa guutuu jechaadha nuuf kennuu qabdani namni 100 shumeesi riyaadii shumeesi jidda Tariqal Hayr Karj kanneen walitti dabalamee jecha nama 100 caala nama 100 kanarraa yoo 40 yookaan 50 galchan taate obboleeyyan keenya ka asitti haftu yookaan anuu asitti hafuu danda'a yookaan namni biraatu asitti hafuu danda'a wanti akkasii sun akka nu hin mudanneef isin jechaadha ammas jechaadha waan kana jechaadha ija keessan irraa buqqisuu hin qabdan jechaadha yoo gale hundi isaa haa galu yoo hafe ammoo hundi isaa asitti hafu malee kun irraa galee kun ka asitti hafu taate nu gammachuu miti kun gaddayyuu jechaadha maaliif obboleeyyan keenya ka asitti walii hidhamne yoo walakkaan irraa galee walakkaan asitti irraa hafu taate faayidaan hin jiru jechaadha kanaaf wanti gad qabnee isinitti dhaamman waan kana jechaadha kanarratti mee saalaatillee waan gadamee dhaamsa irratti jajjabeessi waan amma nama 100 kanarraa jechaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu ilmaan Oromoo cufti keessanuu baga jiraattani yaa wallaahi amma diko fuuli kenne feera maalifi kana dura waan kenna namni dubbatu akkasuma gara miidiyaatiin ta'ee garuma hundaanuu namni waan kenna dubbachuu dhiisee garuu amma alhamdulillah namni kennallee nu dhaga'ee nu argee amma falli nu godhamuudhaaf jiillee Itoophiyaa dhufee amma Suudii Riyaadii jira kanaafuu ammoo guyyaan marii borganama jedhanii waan gaarii rabbii nu hundaa nu haa dhaggeessu akkasuma ilmaan Oromoo kan faana rakkataa turtanii faana cinqamaa turtan hunda keessanuu galanni keessan bilisummaa haa ta'u isinin jedha
kanarraan ka'e ammoo jiilli amma mariin borganama ammoo isaan wal mari'atanii achi booda maan akka ta'e garuu hin beekne keerumaa dhageenyannee yaadutti jirra du'aayii teessan akka nurraa hin dhaabbanne sagaleen teessan akka hin dhaabbanne maaliif furmaanni argame jettanii akka nun daganne jechuu kiyyaaf maalitti akka mari'atamee hin beekamne jechuudha. Kanaafuu akkuma dur nu faanaa turtanii nu jajjabeessuu fi sagalee nu ta'uudha fi waa hundaanuu qalbiin teessan nu faana baduu turteetti akkasumatti ka duraan caalaa akka nu rifattanii akka nu sagalee nu ta'uu hin irraanfanne akka yeroo salaattanillee nama rabbii irraa waaqee baluun beekanii akka du'aayii nu godhuu hin irraanfanne. Kanaafuu wallahi namni baay'eedha jechuudha. Namni mana hidhaa kana keessatti argamu nama muraasa jettanii yaadina nama gara 100 jechuudha. Nama 100 jechuun nama baay'eedha jechuudha. Nama 100 kana keessaa nama muraasa galchanii nama kaayoo hambisan namni kun carraan isaa ka waggaa hidhamee tas keessa jira. Gaafa ammoo carraan kun bira kutee ammallee waggaas carraan akkanaa hin deebi'u jennee amanna waan ta'eef kanaafuu ammoo akka nu birmattanii sagalee nu taatanii akka ilmaan Oromoo hundinuu mana hidhaa kana keessatti nafne jechuudha. Namni kamiyyuu jechuudha akka gara biyyaa galutti akka sagalee nu taatanii waan kanatti xiyyeeffattanii fuula gara keenya deeffattanii sagalee nu taatanii kana ammoo duraallee nu ta'uu turtanii akka nu irraanfanne ilmaan Oromoo jechuudha. Yaa wallahi na ofalcha waan takka yeroo wanni sun rakkoo keessa seentee itti babal'atte malee yeroo isaanii namni hin dudubbanne callisuu guddata jechuudha. Waan takka ammallee akka waan faashinaa godhee bira kutuu haasee miidhuma har'a diqoo waceetuma bira kutuu akka jira waan akkasiitillee akka nu keessa bade sagalee keessa walitti dhaabdanii akka sagalee nu taatan siniin jedha. Asumaanuu abba Ramadaani dabarsan. Ayye akkasiiti yaadagaa obboleessa keenya haasawee saalaan ammaan tana irraa bu'anis yaada xiqquma dabalataantidha. Waan akkasitti sheer godhaa sheer isin dagatinaadha. Waliif sheer godhaadha. Ammaan tana nama 100 ni geenyaa hutii warri mana hidhaa keessa jiru keessattuu warri ta'ee garkarji jiru lakkoomsaan waanii hin beekamne 100 san caaluu ni mala. Wanni isin du'aa nu gootan guddaan akka rabbiin bakkuma takkatti nu galchu warra rakkatee Oromoo teenya tarakkattee hidhaa jirtu hunda akka bakka takkatti rabbi nu galchu inshaallah rabbi akka nu kadhattan abdii isin irraa qabnaa jechuu. Waan kana ta'eefu du'aayin teessan taatee jirti wallahi maashaallah ulamaayootni keenyaa fi obboleeyyan keenya kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa jirtan sagalee walii ta'uu jechuun akkana jechuudha. Maaliif jennaan khasilaan dhageenyillee dhageessisaadha addunyaan guutuun haa dhageessu. Amma mucaa harkee akkasitti raacituu deemu sanii fi mucaa miilaati garuu sila ta qofa keessa faa rabbi isin fuunee isin garsiifnee boochaniituun ustaanii jechuu. Maaliif bakka san qaanfanneetuma dhiifnee bakka qaaniiti bakka meeshaa irratti gartee wanni akkasii sun baatee waan ijaanuu laaluu nama jibbisiisaati. Saniifuu san rabbuma kadhanneef isiniis akkasumatti rabbi nu kadhaafi isiniin jennaa dhukkuba hamaadha dhukkuba san afaansaa dhukkuba san takkaa agarree eegalan hin beeynu manumeedhaa kana keessatti itti dhufna jechuuti. Wallaa akkasii musiibaa rabbumaan nurraa deebisu. Ammaan tana furmaata xiqqaa tokko garree jiilli tokkolleen dhufee jira jaanii amma inshaallah guyyaa alada moota guyyaa waan ijaan guyyaa saftii jechuu waan murtee irra gaan nuuf dhufaniini jechuu. Inshaallah boruu foormiin warra hafee jira utilleen foormiin guunne amma duruu ganaadha warri tarii karjii irra guddaan isaanii foormiin guunne saniifuu inshaallah borurraa eegaluun oolanii abdii jettuun qabaa du'aa uummatee sani gaafon hundinuu duraanuu cal jettee jirti amma alhamdulillahi rabbiin xiqqoo furmaata nuuf fidee jira. Furmaata kana caalaa gammachuu caaltu rabbi isin yaa godhuu jaa du'aa nu godha. Isinilleen obboleeyyan keenya galatoomaa galanni keessan jazaamukullaahi khayran isinin jenna. Akkasii sheer godhaadhaa waliif dabarsaadhaan isinin jaa. Maaliif jennaan ammas mana hambara biraatti jawwaala guuru jiranii jechuun takkaa sagalee nama dhageenyaa kanallee jawwaala kanallee rabbiin umrii isin haa tursiisu jaa du'aa nutti godhaa isinin jenna. Akka iji isaanii nu agarree amma dura jawwaala hedduu fuudhanii rabbiin gaa kana dho'isinee dabarsu jira. Tara du'aa uummatee isanii nu dabarsu jira. Waan akkan isiniin jaa obboleeyyin kiyya jabaadhaa du'aa nu godhaan isinin jaa. Huti bakka himuti jirru tarii karkarji. Maaliif jennaan iddoo jiranii dho'isuun beeytee akka nama dawaa dho'isee jechuudha. Huti iddoo jirru hin dho'isinu
tarii karkar jira akka afaan oromoo biyya teenyaatti qilintoo jechuu qilintoo gontaanamoo waan akkasiitii sheer gora obboleeyyan keenya hin booyinaa inshaallah abshirni gallawtiisi hin booyinaan isiniin jaa wallaahi jabaadhaa du'aa manuu godha abshir ni galla inshaallah akkatti nafnu ni galla gaaf tokko mutis maneedhaa kana keessaa baanee gammachuu wajjin qooddachuun keenya waa hin nafne waan akkasiitii obboleeyyan keenya gaa hedduun na biratti argamaa taraa walii kanneen isiniif akkasitti jechuu sagalee teenyatan nu dhaga'uun barbaachisaadha jabaadhaan isiniin jaa obbo Aadamittiin dabarsee Aadami maanoo faamii waan barbaadee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo ka addunyaa tana maraarra jirtanu baga waliin as geenye ja'ane garuu warreen sagalee nuuf taatan hedduu galatoomaa gammachuu teenya tan isinilleen akka gammaddanin isinin jaa gammachuu tana walumaan qooddannaa rabbi dhugaa godhu furmaanni tokko nu dhufee jira hedduu inillee hin booyinaadha an garuu dhaamsa tokkoon qabaa dhaamsiin hin qabu namni biyya namaa tana dhugaadha deemuun ni jira namni karaa yaman kana jirtan akka biyya tana tolyaana rakkoo nuti keessa jirru tana ni gartanii oduma tana gartanii namni keenya akka ibidda kana afaanitti oliyyaanan isinin jaa garuu laaltanii waan gartan manniidhaa kuni mana bikka silaa akka biyya teenyaatti jechuun qilintoo bikkattiidhaan sani nutiidhaa jirraa qabalee miti qabalee dureen ji'a shanachu turre malee amma eega bikka tana jiru kara ji'a sadii jirraa qilintoo jirre jechuun bikka tana keessa nuti foormilleen guunnee ilaa ammatti garuu ammaan tana furmaanni dhufee jira kara biyyaa galuuf nutilleen qophii jirraa hedduu gammachuu takka dhageenya jirraa isinilleen akkasumatti gammachuu teenya tana waliin haa qooddannu akkasumatti obboleessa kiyya tokkoon na bira jira anilleen isattiin isinii dabarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa ilmaan Oromoo dhalaa dhiira dargaggoo dargaggeetti hin jenne akkasiitii waan silaa haasa'uu qabnu obboleeyyan keenya hiriyoonni keenya hunduu haasa'anii akkasii waan yeroo dheeraa cinqamaa turre amma akka baarattillee haasa'allee ni galtan maali nima jedhanii garuu qaamanillee waan agarrellee hin qabnu warroonni sagalee nu taatanillee galatoomaa isiniin jenna ammallee si'aayinaan sheer nu godhaa laayik nu godhaa inshaallaati warroonni biyya kana keessa jirtan gorsa isiniif haa ta'u jiruu biyya namaa kanatti namni kanarratti hin gorfamne yoomiyyuu hin gorfamu yaa biyyuma keessanitti jabaadhaa taqabdan dalagadhaa fooyya'aa isiniin jedha mootummaa bichaa miti warroonni as keessatti nu laaltanillee kun obboleeyyan qabu obboleettii qabu ilma qabu jira maaliif kana nu laalaa turtanii mootummaa yoo isin sagalee nu taatanii halkanii guyyaa nu boottanii nu bira dhaabbattanii manatti galuu diddanii gayyaatanii nu iyyitan mootummaan nu laalu jechuudha kanaaf ammallee rabbiin nu haa dhaqqabu nu maraa haa baasu bakka jirrutti ilmaan Oromoo rakkattoota hunda rabbi rakkoo haa baasu jajjabaadhaa sagalee nu ta'a galatoomaa isiniin jedha. yaa Facebook kanallee follow gochuudhaan sheerii gochuudhaan akka guddiftan waan keessa waan ta'eef guddifadhaa isiniin jenna yaa ammallee laayikii godha laayikii yoo itti gootan nama baay'ee bira nu ga'a jechuudha viidiyoon kun laayikiin gatii itti godhaa isiniin jenna viidiyoo kana akkasuma ammallee namni seentanii laayikii gootanii follow osoo hin goone akka hin baane akkasuma sheerii osoo hin goone akka hin baane mee sheerii gara heddummeessa jechuudha maal waan nyooni maal isinii gooti yoo baay'atee deeme nama baay'ee bira nu ga'a gatii godhata jechuudha kanaafuu warra jalatti argamnu hundi keessanuyyuu sheeriif laayikii fooloo akka osoo hin goone hin baane hadaraa isin gaafadha akkasuma ammoo boota nu jiru bootaa cinqeena keessa waa hundaaf waan isin gaafanne nu godhuu hin raafatira maaliif sammuun tira duraan nuti hin qabde siilleen hamilee nutti godhuudhaaf wama nu isin gaafanne kulli nu taa'ama gaafa cinqii keessaa baane silaa nu sammuun tira firii taate asitti ammoo sammuu firii nu qabdu waan ta'eef hundaafuu nu qarqaaraa isiniin jenna waan guddaa miti fooloo fi sheerii laayikii godhuun ammoo waan guddaa miti kana nu godhaa nu jajjabeessa obboleessa keenya kanallee guddisaa hedduu takka ilmaan Oromoo as keessatti rakkataa jiru kana dararamaa ture sa'aatii namni itti jawwaala dhoksee duuba kaayattee jawwaala fi dhofatutti osoo jawwaala isaan dhofatin nu faana bu'ee akkasitti sagalee ta'e nagara keessanitti fiduudhaan kan nu qarqaaraa ture jechuudha. Hedduu takkan galateeffannaa hedduu takka jaalannaa isinillee akka nu jaalattanii fooloo laayikiin jabeessitan abdiin isin gaafannaa isin jenna ilmaan Oromoo
waa kadhannee waa isin kadhamnaa miti kanaafu Oromoon sa'aatii ammatti amma laalu jirtanii nama 300 fa'itu laalu jira kun yoo gootani sheerii yoo gootan viidiyoon kun gatii godhatee jechuudha laayikii fi fooloo yoo gootan taate wallahi guddinni kanumarraayi namni 100 yoo ka fooloo godhata taate sanuma guddinni jechuudha kanaafu fooloo laayikii sheerii gochuun irraanfatina asumaanuu yaada kennallee osoo dabarfannu Facebook haalee akka guddiftanii kabajaan isin gaafannaa asumaanuu obboleessi Ibrahim dabarsa. yaa ilmaan Oromoodha obboleeyyan kiyyallee dhaamsa isiniif dabarsanii jiranii dhaamsa isaanii illee jechaadha isin dhaqqabee jira walumaa galatti wanti isin nuuf gootanii baay'ee guddaadha rabbiin jechaadha jazaa keessan jechaadha jannatul firdoomsitti isin haa godhu wallahi baay'ee namni jechaadha nama qabna jennee jechaadha wallahi lazim namni Oromoo himate bakka kamittuu hin salphatu jechaadha namni Oromoo abdate bakka kamittuu hin xinnaatu jechaadha hin xinnaanne sagalee keenya hin boonne sagalee keenya isin dhageessifne sagalee keenya san walirra sheer gootanii jechaadha addunyaa tana ka jiru hunda sosochooftanii har'aan tana ka hirriba jiru kan waa'ee keenya quba hin qabne hundaa'u quba akka qabaatu gootanii har'aan tana Facebook ni marti baay'ee nama gammachiisa ilmaan Oromoodha jecha ka mana hidhaa keessatti dararaman hunda jechaadha sagalee isin taatanii waliif sheer gootaniitiin jechaadha rakkoo teenya tana jechaadha baastanii jirtanii ammoo wallahi alazim wanti guddaan jechaadha sagalee isin as keessa jechaadha rakkoof gadadoo nuti keessi jiru kana keessaa nu baaftanii gammachuu isin barbaadesan gammachuu cululuqaasan biyya keenya biyya Oromiyaa boolee addunyaa mataara sanitti gadi buunee isiniifis rabbii kennaafis jechaadha yoo galata galfannu santu natti mudhata jechaadha santu na dura deema jechaadha gaafsan isinis jechaadha keessi keessan kaarra imimmaan keessan jechaadha imimmaan keessan asirratti bootan kun imimmaan keessan jechaadha wallahi lazim lafatti hin badu waan gaariidhaan jechaadha waan gaariidhaan rabbiin jechaadha bakka isin haa buusu insha'allaati hundi keessanuu jechaadha warroonni as jalatti argamtan sheer godhaati obboleeyyan keessanii jechaadha ammas jechaadha kan dhokatanii jiru kan akkana sagalee hin argatanii jira Facebook kun live kun hoo seenetiin jiru namoota mana hidhaa keessa jiran hunda bakka buuneeti jechaadha kan live kan asini waraabnu wallahi alazim wareegama guddaa kafalchiise jechaadha mana hidhaa keessa taa'anii live waraabuu miti bilbila argachuun baay'ee ulfaataa yeroo ta'e kanatti jechaadha bilbila hedduun jalaa guuratanii bilbila sanitti sinafne kan qabnu alaatti finneetiin jechaadha live kana isinii waraabaa isinii dabarsaa jira maaliif jibbaata keenya hanga dhumaatitti geenneetuma yoo Oromoon akkanatti viidiyoo kaleessa isinii waraabne ka ijoolleen akkasi qaamni isaanii gadhumate san argee Oromoon galee ciisoo jiraati wallahi an Oromummaayuu ni maddu jeetiin ture jechaadha hanga obboleessi keenya jecha qaamni hormaata isaa akkasitti jechaadha amma akkuma harka isaa fakkaatu san fakkaata isin argaa hin jirtan nutu argaa jira nutu bira jira sani nuuf rabbii keenya qofatu wal beeka jechaadha obboleessi keenya kan kalee isaa sun harki isaatiif qaamni saalaa isaa wallahi wal fakkaata tokkum irraa cituu malee uummata kanaaf ne jechaadha kanaaf baay'ee jechaadha viidiyoo sanis jechaadha sheer gootanii addunyaa hunda nuuf geessitanii jirtanii baay'ee galatoomaa du'aayis gootanii jirtanii akkasuma jecha hayyoonni keenya beektonni keenya sheekotiin keenya hundi keessaniyyuu live miidiyaa irratti gabbaatanii sagalee nuuf taatanii jirtanii galanni keessan bilisummaa haa ta'u baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajna ammas jechaadha walirraa cituu hin qabu jechaadha hanga nuti biyya geenyu jechaadha furmaata rabbi bor haa fidu bor waan dhageenyu walumaan dhageenya jechaadha kanarraa hafeetiin jedhe hanga biyya geenyu jechaadha ammas nu jalaa hin hafina sagaleen keessa walirraa akka hin cinne qabsoon jalqabdan hanga galma geettu jechaadha kunis qabsoo gadii miti qabsoo caalu nama mana hidhaa keessatti shamee dagatameetiin jedhe jechaadha akka lammii hin qabne akka mootummaa hin qabnetti dagatamee jedhe jechaadha bakka inni dagatame sanii baaftanii har'aan tana gara biyya isaatitti akka galuuf qopheessitanii jirtanii qophaa'ee jira ka qophaa'e sana ammoo firii sana ammoo boolee idil addunyaa irratti rabbiin nu hundaayyuu nu argisiisu akkasitti ilmaan Oromooti yaa baay'ee isin galatoomfadha mee dhaamsa dhumaa obboleessi kiyyaa isiniif haa dabarsu. Ayyee obboleeyyan kiyyaa galatoomaadha yaada hedduu kannine jechuun dubbiin guddatteefis har'a irratti feenjaanii.
waan akkanaati galatoomaan isinin jaa garuu warri dhageettii guddoo qabdan warra gartee fooloo hedduu qabdan obboleeyyan qabneenya ka biyya gamaa ka biyya alaa jirtanii ka biyya keessa jirtan hundi keessanuu warri kafalmataa birootii fi warri hedduu jira ijoolleen gartee ichiiwaanidha maaliif cal jettan isinoo mubaarak musammaa qofaatu sagalee nu ta'a isin hundi keessanuu maaliif sagalee nu hin taane dhaamsa kiyya kanumaa obboleessattiin dabarsaa mulennu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam fayyaa keessanii jirtu nagumaa hordoftoonni FB Ramadan fayyaa keessanii jireenyi akkamidha raan jajjabaatani. Maaloo maanu dagattanii daddagatamnee jirra yaa obboleeyyan keenya. Dhumnee jirra wallaahi gubannee jirra mana dhaagatette jechuudha. Ay gargaarti keessanii sheerii nu gochuudha waa'ee sheerii keenya nu dagattanii sheeriitti nu godhaati. Akkasuma sagalee sinuutaa nu daddagatinaa nu yaadadha wallaahi dhumnee jirra akka duraarraa akbaara galiitti kana dhageenye nu fakkaata akka duraa xiqqoo maal jennu nagaa jirra alhamdulillah. Asaasiyyaan nu bitta yaa uummata keenya jechuudha wallaahi warri maqaa asaasiyyaan beekne waa qaama nama nyaattu jechuudha wallaahi qaama saalaa tap nu goote jechuudha nurraa murtee fitte nu cirte wallaahi laatin akka itti gara miilaa harka keenya nu fitte poolisiin biyya kanaa musa jifaa nu keessa nu jawwaalatti laafee waraabne sagalee dabarfannu hin qabnu jawwaala yoo nu jarra 500,000 baankaalii irraa bitanne bor dhufanii nurraa fuudhu jawwaala nurraa fuudhanii qaama nagaa nutti hin dhiisanu qaama.